Tama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Nuuroo YouTube channel nageenyi keenya akka kabajaa bakka jirtan isin haa ga'u jechaa hordoftootaa fi jaalatamtoota koo guyyaadhaa guyyaan viidiyoo ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa ta'e isin biraan geenya subscribe gochuudhaan mallattoo notification tuquudhaan nu waliin tura qophii keenya hanga dhumaatti nu waliin tura nu hordofaa isiniin jenna. Keessa lakkoofsi uummataa meeqa jedhamtanii yoo gaafatamtan biiliyoona miiliyoona kumoota dhibbatti tilmaamuun fayya qabeessummaadha. Haa ta'u malee biyya tokko keessa namoota 27 qofa jira yoo isiniin jedhe amanuu baattan ta'a garuu dhugaadha. Biyya Siilaand jedhamtu yoo dhaqxanii dhageettan ta'e ni amantu ta'a. Biyyi Siilaand jedhamtu keessa jireenya namoota 27 waliin haa ilaallu. Dubbiin tapha fakkaachuun mala. Biyya Siilaand bulmaata ishee faaruu alaabaa paaspoortii fi mallaqa mataa ishee kan qabdu yoo ta'u mootummaan addunyaatiin yoo beekamtii qabaatullee baatan haa ta'u malee biyya taatee hundeeffamte biyya harka namaatiin tolfamte biyya xiqqoo addunyaa kanaa kan taate hundeeffamte bara 1943 waraana addunyaa lammaffaa booda sababni hundeeffama biyya tanaa Ingiliizonni weerara Jaarmaanotaa irraa isaan mudatu kan qilleensa irraa fi kan galaana irraa ofirraa qolatuuf kan ijaaramte utubaan lamaan galaana keessa irratti kan ijaaramtedha. Biyya ta'uudhaan kan hundeeffamte meeshaa waraanaa xayyaaraa fi kan kana fakkaatan kan biroo achirraa dhaabuuf kan tolfamte malee biyya namoota walitti qabanii biyya uumuuf hin turre. Kaayoon isaanii yoo seenaa biyya sanii of duuba deebinee ilaallu ta'e utubaan galaana keessaa kan argitan kun biyya jedhanii namoota 27 keessa kan jiraatan Biriteen irraa maayilii 7 qofa fagaatee kan argamtu haa ta'uyyuu malee kan uumamaan argamte osoo hin taane namtolchee kan taate waraanaaf kan ijaaramte yeroo ammaa kana garuu alaabaa mataa ishee faaruu uummataa kan qabduu fi namoota 27 biyya taatee hundeeffamte. Principality of the Sealand jedhamtee waamamti. Kan dura mootummaa Biriteeniin bultu buufata xayyaara waraanaa fi kan ijaaramte waraana addunyaa lammaffaa keessa naannoo irratti dhiibbaa geessa kan jedhamte Jaarmaanota irraa of ittisuuf kan yaadamee kan ijaarame hojjettoota galaana irraa 300 kan tilmaamu irra jiraataa turani yoo ta'u akka har'aa kana osoo biyya hin taane jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa dhumatuudhaan wal qabatee naannoo tamsaasa raadiyoo mijataa akka ta'e hubatuudhaan Jaakmaanii fi ilmi isaa Joon weerara itti aanu kan geggeeffameen utubaa kana irra kan tamsa'u Wonderful London radio kan jedhamu muuziqaa fi wantoota bohaarsiisaa fi bashannansiisaa irraa kan darbu onnee namoota hedduu kan hawate tamsaasa raadiyoo ture. Iddoo san weeraruudhaan fayyadamaa fi beekamtii kan argatan abbaa fi ilmi kan hin gammachiifne qopheessaan sagantaa raadiyoo kanaa kan ta'e Polar maatii isaa achi ari'uudhaan naannoo san kan dhuunfate. Polariin akka duraa tamsaasa raadiyoo osoo hin taane Siilaand jedhee maqaa haaraatti moggaasuudhaan heeraa fi seera bulmaata baasuudhaan alaabaa fi faaruu paaspoortii fi mallaqa Siilaand qopheessuudhaan biyya xiqqoo ijaaruu isaa beeksise. Iddoo xiqqoo taatullee Siilaand weeraraa fi fonqolcha mootummaa akka godhamu ture. Seenaan biyya sanii ni dubbata. Naannoo san iddoo san kaasinoo fi hoteelota godhuuf kan yaadamee ture beet Jaarmaanotaa fi Ingiliizota osoo haasahaa jiru biyya san jiraataa kan ture paaspoortii biyya sanii kan qabu Ashambaak intala mootummaa biyya sanii butuudhaan fonqolcha raawwachuu yaalullee hin milkoofne osoo karoora gaarii hin baasin waan yaaleef hin milkoofne qabamee seera jala oolfamee murtiin seeraa irratti dabarfame. Kun kanaan osoo jiru biyya san seenanii bahuudhaaf eeyyama seeraa kan qabanii fi kan argatan qofti biyya san seenanii kan ba'an yoo ta'u sababa paaspoortiif kan namoonni 27 keessa jiraatan rakkoowwan cabiinsa seera dura mootummaa Biriteen kan hordofamu yoo ta'u daangaa qarqara galaana Biriteen irraa maayilii 7 kan mootummaa Biriteen hordofamuu kan dhiisee waan ta'eef ofumaa isaaniitii seera biyya isaanii tumatanii ofii isaaniitii hojii irra kan oolchan seenaan biyya isaanii ni dubbata. Haa ta'u malee Siilaand addunyaa kana irraa biyya xiqqoo jedhamtee
tilmaamamtu iyyuu malee hanga ammaatti mootummoota addunyaa beekamtiin kennamneef akka seera warraa jedhutti Jaarmaanii fi Biriteen irraa beekamtii argadheera jedhullee mootummaan addunyaa akka jedhanitti iddoo namtolchee kamiinuu kan daangaa walii hin qabne akka biyyaatti akka hin jirre dubbatu. Beekamtii kennuu fi dhiisaatii sadarkaa biyyummaa irraa gadi buusanii dhiisuu isaanii beeksisanii. Ta'u iyyuu malee biilboordiin mootummoota addunyaa maal nuuf godha nu biyya yoo taane jenne nu gaha jedhanii alaabaa ofii mirmirsanii mootummaa addunyaas akka ati feete siifaa ta'u jechuudhaan dhiisanii akka biyyaatti beekamtii kennuu fi yoo baatan illee ispoortii garagaraa irratti nama qabaachuu illee yoo baatan yeroo tokko mallaqa namaa kafaluudhaan akka alaabaa isaanii mirmirsan godhani. Kun mootummoota addunyaa aarsuudhaaf kan godhamuudha. Biyyi tun bara 2007 hanga 2010 walitti aansuudhaan gurgurtaaf dhiyeessanii yoo ta'u real estate in Spain tokko akka biyyaatti hundeeffamtullee qajeelaan gurguramullee yoo baatte gurgurtaaf dhiyeessanii turani. Doolaara miiliyoona 900 gurgurtaaf kan dhiyeessan yoo ta'u faayidaalee garagaraa kan irraa argatuun malee gareen maafiyaa tokko bituudhaaf walii galullee mallaqa hanga gaafatamee kafaluu dadhabuudhaan dhiisanii. Biyyi tun hanga har'aatti illee alaabaa ofii mirmirsuudhaan isin nu beekullee baattan biyya ofiin jechuudhaan itti fufanii. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota koo wantoonni addunyaa kanaa guyyaadhaa guyyaan wantoota haaraa argaa dhagahaa oolla. Kun nama ajaa'ibuure. Yoo yaada qabaattan yaada keessan nu barreessaa jecha galatooma hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan naa tura.